والسلام على أصحابه ومن والاه أما بعد كبجمتوتا أردفتوتا كينيا الحمد لله رب العالمين كنو يرو أما مقالا جمّا مثلا أبا جفارين كيزت رقمنا مثلا أبا جفار موتي أبا جفار سلطان محمد بن داود وقاد باندورا كان كيف ترن عرّكنو بلوان كينيا عدّا وجنين زيارات في أهل ترقم نجرة أني يؤسس تأرجمو واتوكو أمتك كينيا ورا سنجرف أكهو بالترواي مثلا كان عارف أبا جفار جواب اسم التمور باريتي أبا جفار رحمه الله بركو أسدي شنتمي لما أبا إساني أبا قمولي الرافي هذا إساني قميتي راكن ألتن يوتو أبا قمول أبا إساني موتينجل كبا يشورا أبا جفار اندورا كنتورن بركو أسدي ترباتمي شن غرا آخرات يودي منو تلون يوكان محمد بن داود يوكان أبا جفار أبا قمول waggaa 15 turani saanii waggaa 15 turani abbaan irraa du'e waggaa 15 irratti waan ijoollee ta'aniif sulxaana abbaa isaanirraa dhibba guutuu waan hin fudhanneef haadha isaanii guumeetti wajjin ta'aniitu biyya kana biyya jimmaatiif naannoo jimmaa bulchaa turani waggaa 3 jechuudha gaafa isaa waggaa 18 qaqqabanu gaafa isaa waggaa 18 ta'anu guutummaadhaan guutuutti sulxaanaa fi mootummaa guutuu fudhataniiti jimmaan bulchaa turan jechuudha gaafa waggaa 18 guutame waggaa 18 irraa kaasee gaafa isa abbaan du'an bara 1875 irraa waggaa 1878 hanga bara 1933 biyyattii kana naannoo jimmaa kan bulchaa ta'an yoo ta'u maqaan isaanii maqaan abbaa jifaar tulluu jedhamanii waamu turan akka biyyaatti tulluu jechuun dheeraa waan ta'an jennaan kiiloo meetira kan meetira lamaaf seentimeetirii 10 waan ta'aniif dheerinni isaanii waan guddaa ta'eef maqaan isaanii tulluu jedhee waamamaa ture kan biraa maqaan isaanii maqaan islaamaa Muhammad ibn Daawud jedhamanii waamu ture abbaan Jifaar maqaan isaanii kan kabajaa immoo abbaa Jifaar abbaa Gommal jedhamanii beekamu ummata biratti akkuma isin ummanni bal'aan ummanni biyya keessaas biyya alaas kan amma maqaa isaanii waamu abbaa Jifaar abbaa Gommal jedhee waama garuu maqaa adda addaa akka qabanu warri seenaa nutti himu masaraan isaanii kun kan amma nu jirru kun jireen kun jechuun amma yeroo amma magaalaa Jimmaa irraa kiiloomeetirii 7 kan fagaatu yoo ta'u hospitaala Jimmaa irraa immoo kiiloomeetirii 3dha bootaan kun istiraatejikii waan ta'ennaan tabbarra tulluurra waan ta'e jennaan abbaan Jifaar asitti masaraa isaanii ijaaraniiti ummata kana guutuu asii gara limmuutii kan dhufu gara kafaatii kan dhufu gara guumaatii kan dhufu waa hunda asirra ta'aniiti kan isaan hogganu kanaafiyyi iddee tabbaa kana filachuu danda'an jechuudha masaraan kun yoo ijaaramu baajetni itti ba'ee baasin itti ba'ee yoo dubbatan warri seenaa warqii kiiloogiraama 400 doolaara Awustiraaliyaa yookaan mantareeza 65 kan itti ba'e yoo ta'u kan akka hii tolchee dura bu'ummaadhaan kan ijaare mahandisii hindiirraa kan dhufe tinker kan jedhamu mahandisii hindiiti kan kana ijaare jechuudha masaraan kun kan ijaarame akka itti bareedee ijaaramee jiru bara 1870 kan akkanitti ijaarame jechuudha masaraa kana keessatti yoo ilaalle waan tokko yoo dubbanne masaraa kana keessa kan jiru maalini masjida ummataati kan jiru ko funduree keenya itti mul'atu masjida ummataati kan jiru itti dabalatee masarata keessa masjida maatii kan maatiin isaanii itti sagantu jira masjidni kun kan dhiiraatiif kan dubartii walitti qoodamee dhiiraafis dubartiidhaafis adda ba'ee masjida as ture kan biraa masaraa kana keessa kan jiru iddoo dubartiin itti qaraatu iddoo dubartiin qobaatti itti qaraatuu fi iddoo dhiirri qobaatti itti qara'u kan jiru yoo ta'e amma yeroo masaraa kana seennu masaraa kana jalqaba balbala isaarra kan jiru maalinni laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan jiru achirratti katabamee jira masaraa kana funduree balbala isaa irratti jechuudha achi itti aansuudhaan laa ilaaha illallah gaditti Abubakar Umar Usman Ali jedhanii asitti masaraa kana barri isaatti balbala isaa funduree barreeffamee jira akkuma beekamu kan isaa irratti barreeffame keessaa tokko maalini Muhammad ibn Daawud garba rabbii yeroo kuma kan ta'e jechuun irratti barreeffatanii jiru abbaan Jifaar abbaan keenya sulxaanni Jimmaa beekamaan asta'aniiti gaa ummata muslimaa alamarra jiru guutuu kan kaddamaa turan asta'aniiti ulamoonni kan keenya ba'a irraa lixa irraa kaaba irraa kibba irraa rakkatanii iddee galan dhabanii yeroo aseewwan rakkisan sana ummata kana walitti qabataniiti asta'anii ummata muslimaa Itoophiyaa keessa jiru guutuu asta'aniiti kan isaan gargaaraa turan gariidhaa lafa kennanii gariidhaa baajeta kennanii garii fuusisanii garii waan barbaadu hunda guutatanii ilmiin as Jimma irraa Itoophiyaa guutuutti akka babal'ataa ture kan godhan asta'aniitu itti dabalata abbaan Jifaar
ربي سارة هاجالته ربي رحمة إساري فاقولوا أستعنيتي أمة إثيوبيا أمة مسلمة جروف حرم فندرت كعبة فندرت ميتين إبسني قفا كعبرا كم فقاتو أستعني من قد وقف قد كرجانا أبا جفار أستعنيتي كان قفا أصوهن تاني أبا جفار حرم كيسا فرأتني أكم إجارني مدينة الراس أكفرأتني نبتا ما مدينة رفأتني إجارني تراني يوكان الدي فرأتني تراني هاتو اتني إجارني بوتاسون كان براتي إرجنما أقصى فلسطين كرسي إرالي بوتا أكفرأتني سينان لبتا تريتشو كان هند كان دلقات تراني فأجتا تران أبان جفار أسمى مسراء إساني كذا تعنيتو ربي رحمة إساني فاقروا يرحمه الله رحمة واسعا ورضي الله عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء نوي في سلاهم الرب جفارف ربي رحمتها كنو في نوتي الماء إساني وقاربتكم بودا يورفنوس سينا إساني كان أكيد جبسني سينا إساني كان ديبفني نوتي واي أمة مسلمة كان أمة كينا هدو بريتشني هو تشوفي أمة برابرسيسو كان قمنو نور الماء إساني أكجرو سيادة شيش بربادتي كنوت أما كانوا إلى لا جرو بلبلنوا إلى لا جرو كن أكما إسنتمي لا إله إلا الله محمد رسول الله جرى صلى الله عليه وسلم وشي قاسد أبو بكر عمر عثمان علي جريتي السلطان محمد بن داود جرى كانت برفمه كمال إني كن كايو إساني سجنتا إساني في وإسان ببلسو بربان أكته أسمى سينا وقاربته كبودا أسمى بري إساني رتي بلبل إساني رتي نملسا كنا أرى زيارة أفنيتي قباو مان إسنتي سبربانيتي يوبنا إن شاء الله تعالى بلنا سينا كينيا سينا باجفار إسنتي أسويالا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته